Oromooti yarra video kana biran tarina. Arra video takkitti kana keessatti waa kudhanin haasaa biran tarina. Ifiigin kadeemtee ilaaltullee ilmu namaati dhaabbadhu na dhageeffadhu. Tokkoffaa duraa waan hin jedhu obsa kiyya arraan fixan. Awwala obsa numan qaba. Obsa garuu warra fixadhe. Daa'imni hiraarna godhaa jira mana namaa keessa du'aa naa godha. Rabbi si haa qarqaaru naan jedha. Taa'ee mucaa Rabbi si haa qarqaaru naan jedha. Lammaffaa Rabbiin nama jaalatu fattana jedhanii. Sadaffaa akkasumatti ammoo nama miila hin qabne harka hin qabne ilaalee obsa. Akkasumatti yoo obsan galmanii gahanii kan itti aanu waan jedhulleen argaa babbadee jira. Kalas uummanni arabaa nurra adeem dalagaa daa'ima wajjin hin dandeenye naantichaa jiranii. Du'aa naa godha. Na eebbisaa du'aa naa godha. Inna waa baay'een jechuu dhufee garuu na argaa babbadee jira. Rakkoon na mudate sanii mudatiin wallahi ijoollee. Wanni na mudate sanii mudatiin wallahi. Ho'a kana keessatti daa'ima kana wajjin maxaba keessa taa'aa jira dalagaa jira. Ningal challe je na ta'uu didee jira waan ayyaade na ta'uu didee jira waan rabbii malee waan ilmi namaa je hin taatu. Ani sila akka kootitiin qaafan galche garuu bas maaf hin taane. Inna du'aa manaa godha. Inna bas. Obsa amma fixadhe bas awwala obsa niin qaba ture obsa bira taree ijoolleen keenya akkanarratti na arganii haati ilmuutu nu dalagachaa jirti jedhanii hojii dalagataniif jechuu isaan jajjabeessaan ture jechuudha isinii galee akka isaan na arganii jabaataniif baadhadhee viidiyoolee hojjedhe garuu amma obsa fixadhe amma dadhabe bakka mucaan hirriba natti hin dhiisu dalagaa natti hin dhiisu hin iyyaa daa'ima. Na akkaataa wallaalee na bakka dalagarraa gali naan jechuu jiran deemii nurraa naan jechuu jiran gattaa kalli dalagarraa deemnaan jechuu jiranii kalaase agartanii du'aa naa godha inshaallah yoo deemellee deeme. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Channel Umma Zakariya bagana gangama channel kiyya dhufte sinin jedha. Obboleettii teenyatanii jalqaba irratti agadhumaa waan isin taate waan isin boochuun hunda dhageessanii jirtanii osoo isin rakkina ofiitiif boottu osoo isin akkamitti ilma kiyya guddifadhaa akkamitti galfadhaa jettee yaaddee bu'aa jirtu sana gubbarraanii gubatarraanii madaa isiitii sooqidda firfessee jecha abbaan manaa isii kan duraanii maal godhe viidiyoo yeroo jaalalaa yeroo bultii keessa wajjin jiranii namni kamuu bultii keessa yeroo jiru waan garagaraa dabarsa garuu viidiyoo sanii argitanii jirta yoo ta'e kan viidiyoo kana waraabe isa jecha dirqamaan yeroo viidiyoo sana argitetti fiidee bilbila harkaa fuudhuuf yaaltee jirti jecha namni kamuu abbaa mana kiyyaa jettee bira teessee waan feete hojjetta jecha dubartiin kamuu jecha beeytuu taate wallaaltuu taate guddoo taate xiqqoo taate erga heerumtee abbaa manaa isii ta'e akka feete fuuldura isaatti taati yeroo kana ammoo namni tokko bilbila qabatee laalaa jira viidiyoo garagaraa ilaalutti jira waan biraa taphachuutti jira. Ati yeroo sanii shakkitee bilbila iskin harka na waraabaa jirta jettee gaafachuu hin dandeettu maaliif akkuma nama kamiitu bilbila ilaalaa jira jettee yaadda waan ta'eef jecha hin shakkitullee na waraaba jettee innaa obboleettii teenya tana waan santu mudate osoo isiin hin beekin viidiyoo isii waraabee gadi dhiise viidiyoo hedduu waraabee harka qaba gadi dhiisa jedhee doorsisaa jira. Sababbiin inni kana godheefillee wal dhabanii jiranii viidiyoo kana harkaa qaba sababa viidiyoo kana doorsisee maallaqarraa argadhaa maallaqarraa nyaadhaa ka jedhu yaadeeti jechaan yeroo hedduu wallaahi obboleeyyan kiyya dubartiin numa miidhamtii walirraa hin barannu rakkoo kaanirra namni baratu tokko hin jiru ni gorfamna ni gorsina garuu namni rakkinni irraa baratu tokko illee hin jiru. Ittillee murteessuun hin danda'amu maaliif jennaan namni tokko gaafsi jaalatu bifa gaariin haala gaariin amala gaariin sitti dabalama erga 7-2 gahee booda immoo diina ta'ee si nyaata jechaadha gaafa inni si nyaachuu yookaan amala isaa gadhummaa isaa argite haaluma kamuu keessa jiraatu jecha namni kun naan ta'u amma booda jireenya hira rakkoo guddaa fida jettu yeroo qabdu sanii fayyadame nama san jireenya isaa wajjin qabdu achumatti gadi dhaabi
Maaliif jennaan fuuldura wajjin deemtee ilmoo wajjin dhaltee rakkattee yookaan haala garaagaraa keessa seentee booda addaan bahuurra osuma kaluu jirtan addaan bahuutu gaariidha jechaan. Namni homaa dirqama akka ottee wayii taatee dhadhooftee gaarii moo gaarii miti jettee ilaaluun ni ulfaata dhugaadha. Yeroo jalqaba sitti dabalama namni haaluma gaariin sitti dabalama booda irratti si miidhaa jechaadha. Inni biraa immoo yeroo dhiirri tokko janaajjane yookaan dubartii biraas irratti haasofsiise ariifattee cinqaa yookaan yaada guddaa keessa hin galchin narratti fuudhaa narratti akkana ta'a jettee hin cinqamin haasaa yookaan lola garaagaraa jidduu keessanitti hin uumin. Haga argite haga dandeette obsi dhoksi haga dandeette jecha gaafa sirra darbee fuudhee inni manatti hin galle gaaf sanirraa furmaata kee wajjin jiraattaa itti fuufta. Wajjin jiraadhu biraa deemta. Achi booda yaada kan kee dubbadhu malee osuma inni haasofsiisaa jiru osuma inni olii gallaalaa jiru daftee jireenya kan kee keessaa nama san hin baasin jechuu barbaadeeti. Dhaamsa kee yeroo hedduu dubartiin bakka kanatti dogongorti. Maaliif jenna namoonni hinaafa garaagaraa qabaachuu danda'an dhugaadha. Ani nama akkasitti hinaafuu miti jechuu osoo hin taane hinaaftullee isa san dhabda jecha booda rakkinna sababa hinaafaa sanii nama san dhabuurra obsitee dhiirri tokko beeka wanni yeroo tokko dubartii biraa laalaniif si manatti jibbanii qofaafi miti. Yeroo san itti dabarfachuudhaaf laalan dhiirri hedduun jecha ammallee wanti isin beekuu qabdani dhiirri kamuu anuma qofa ilaalaa ana malee inni jan qabu jettee hin yaadin hin jiru jechuu miti ni jira akkasii garuu osoo argate dhiirri tokkollee karraa goruu hin jiru jecha osoo argate garuu dhiirri jireenya isaa haati manaa tiyyestanu ta hardhaatestanu ta boruutestanu jedhee murteeffatee si wajjin jireenya oofate jiraachuu danda'a. Garuu irra hedduun dhiiraa ija afur qaban qalbiin isaaniitis hedduu onneen isaaniillee hedduu jaalala nama hedduu baadhatanii deemanii jechaadha. Waan kana ta'eefate amala dhiiraa osoo beeytu narratti haasofsiisaa jira amma fuudha jettee jirtee jireenya kan kee hin deeginsiin jedha. Hunduma keenya rabbiin waan ta'uu nurraa nuufi haa hiru waan hin taane immoo nurraa haa qabu. Ammoo yeroo inni viidiyoo garaagaraa qaama kan kee waraabee sooshaal miidiyaa irratti gadi dhiisu kana hamma dandeetteen maatii irraan tahee qaama seeraatiin ta'ee karaa kamiinuu taanaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhachuuf yaalii godhe jechaan. Maaliif irraa baratanii yeroo hedduu dhiirri Oromoo dhugaa rabbii namni inni qaanfataayyuu namni waan akkana viidiyoo qaama saalaa dubartii waliin kaleessa jiraattee waan gaarii waliin nyaattee waan gaarii waliin dabarsitee fedhii gaarii wajjiin baataa turte hadhammootu yoo fuute miidiyaa irra keettu harka maaltu durumayyuu si waraaba akkuma sammuun keetu yaada. Isii yoo si waraabdee jiraatte homaa yaadda. Osoo viidiyoon kan keessi bira jiraate atillee akka cuuqin jennanii beektaa makwaata akkan dubban. Garuu yeroo hedduu addunyaa kanarra dhiiruma Oromooti amma dhugaa rabbi abashaan jecha waan akkana namni viidiyoo wal dorsisu hin jiru. Jaalalumaanuu namni wal sodaachisu hin jiru. Kenna si jaalatu rakkoo si jibbu rakkoo yoo viidiyoo qaama kan kee yookaan nama sattaratti rakkoo gowwaas hin jenna. Yoo ammoo ofirra dhiqattee dibattee fuuldura afoo deemtu viidiyoo si waraaba. Mee namni akkamii waliin jiraata? Yaa uummata keenya walirraa baradhaa. Yaa uummata keenya wallaahi dhiirri Oromootuun jecha harki caaluun nama ajaa'iba kaayoon isaanii viidiyoo. Namni in saalfataa jiru. An viidiyoon maan kun waa addaati miti bara. Qaamni ka haadha isaallee akkasuma jira. Ka obboleettii isaallee akkasuma jira. Ka intala isaallee akkasuma jira. Intala inni har'a fuudhu bultii isaa diigi kunillee qaamni isii akkasuma jira. Saniin aadaa wanti addaa wanni addunyaa kanarra dhufu hin jiru jecha. Garuu qaama rabbiin sattaree bakka qaama kan kee kanarraayyuu fuuldura raqaa odidee bakka itti dhoksee rabbiin uume kana gaafa sitrii baasu haadhuma isaa salphisaa jira, abbaa masaa salphisaa jira, biyyuma isaa salphisee intala ofii salphise, obboleettii ofii salphisee jechaadha. Namni dhugaa rabbi yeroo kamuu namni dubartii xiqqeessu inuma xiqqaate isaallee guyyaan yoo addunyaa kanarratti isin xiqqaatini akiraa fuuldura rabbiitti gatii isaanii argataa jecha. Ammallee dubartiin dhiira akkanaa jaallattan amantanii lammata jiruu wajjin oofachuu deemtan akkuma mucayyoo tanaa viidiyoon keessan akka gadi bahu shakkii takkan godhina jecha. Dhugaa rabbi mucattiin tun hawaan feete taatu garuu jabummaan isii hedduu takka nama dinqisiisa. Akkatti isiin daa'ima baadhatti humna ho'aadhaan dalagaa arabaa hamma sulfaatu man arabaa viidiyoo arabaa gadi lakkiste hagas ga'u san keessa onnee guddaadhaan dalagaa san dalagaa jirti. Daa'ima sii baadhattee hojii hagas ga'u ulfaataa kushiinaa hojjetaa nyaata dalagaa mana qulqulleessaa rakkinni isaa kana baadhattee daa'ima ofii guddifataa jirti.
osoo isin kanaan jirtu osoo isin isa dhiiste daa'ima isii guddifataa jirtu viidiyoo isii gadi baasaa birrii naa erga doorsisuun dhugaa rabbi namummaa gadi jecha namummaa gadi waan dhiira takka abdii addunyaa kanarra abdii takka hin qabne jecha. Kanaaf obboleeyyan kiyya haga isinii danda'ameen dhiira akkanaatitti dubartiin deebitee dhiira akkanaa irratti illee jaanaajjantu dhiira akkanaa wajjin bultee ijaarrachuudhaaf yaaddullee tanuma akka isaati isarraan garaagarummaa hin qabdu jechaan asalan dubartii irratti shira yaaduu kan osoo dhiiftanii gaariidha. Maaliifuu carraan si muqunnama jechuu yoo dhiira dubartii qabu tokko kabultii qabu tokko osoo jiruun isaa rabbashamaa jiru dhadheetti seentee jiruu nama sanii diidde itti gaafatamtaa jechaan. Obboleettii tiyya bakka jirtu rabbi si haa tiksu rakkina kana keessaallee rabbi si haa baasu wanni kamii wanni hin darbine hin jiru jecha wanta beekuu qabdu hardhaan malee wanti addunyaa kanarra hin darbine hin jiru jecha fuuldurri isii kan kee bal'inni fuuldurri kan kee ifa ilmoon kun guddatee seenaa kan kee kana baratee waan ati hawwite hunda si guutuu danda'a jireenya kan kee sirraa jijjiiruu danda'a yookaan abbaa mana gaarii kan biraa argite kan si sattaru kan ati iyyuu haaratti galfattu argattee jireenya bareedaa jiraachuu dandeetta haga danda'ame abdii hin kutin ilmoo tantee qofa qabadhu jecha ilmoo tantee jabeessi ilmoon tantee hardha daawwitii kan keeti jecha rakkinallee sababa isii argite bal'inallee ammoo fuulduratti sababa isii argite jecha inshaalla namoonni haarawaa taatan chaanaalii kanaaf sabskiraayib gochuun maatii taha nagayatti.